Yesus gaafii gaafatameef deebii gaafa laatu akkas jechuudhaan deebii laate. Yesus deebisee karichi dhugaan jireenyi ana. Anaan yoo ta'e malee eenyu gara abbaan dhufu jedhe. Dhugaadha. Yesus Kiristoos warra isa gaafataniif deebii kana deebise. Karaan eenyudha jennaan, dhugaan eenyudha jennaan, jireenyi eenyudha jennaan ana jedhee deebiseef. Anaan malee gara abbaa dhaquun gonkumaayyuu hin danda'amu kan jedhu gooftaan Yesus Kiristoos warra isa gaafataniif gaafii isaaniidhaaf deebii malu isaaniif deebiseera. Kanaaf karichi dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaan dhufu erga jedhee Yesus karaan biraa karaa sobaati jechuudha. Karaa dhugaa miti jechuudha. Karaa dhugaatu ana jedhe Yesus. Karaawwan inni biraa karaa sobaa akka ta'e ibsuudhaaf, karaawwan inni biraa dhugaa akka inni hin taane, fudhatama akka inni hin qabaanne ibsuudhaaf Yesus Kiristoos karaa dhugaatu ana jedhe. Yesus karaa dhugaati. Namni Yesusin wajjin wal hin beekne abbicha wajjiniin wal hin beeku. Yesus ilma Waaqayyoo isa gara biyya lafaatti ergame kan hin beekne Waaqayyo abbaa wajjiniin gonkumaayyuu wal beekuu hin danda'u. Kanaaf Yesus karaa dhugaa gara jireenyatti nama geessu waan ta'eef namni Yesusin hin qabne jireenyicha hin qabu. Kanaaf macaafni qulqulluun Waaqayyo tokkicha ilma isaa kennuufitti biyya lafaa jaalate, kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuufi malee haa baduufi miti jedha. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu, isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera sagalee Waaqayyoodhaa dubbata. Kanaaf karaan gara jireenyatti geessu tokkicha. Inni namaaf Waaqayyoon jidduu dhaabatee ilmaan namootaaf Waaqayyoon wal barsiisu tokkicha. Yoo Yesus Kiristoos abbaa wajjin wal si barsiise malee abbaa wajjin wal beekuun gonkumaa waan hin danda'amneef. Namni Yesus Kiristoosin hin qabne warri karaa barbaadachaa ooltan deebiin keessaniif, warra karaa barbaadaa ooltaniif gaafii keessaniif deebiin Yesus Kiristoos siniif deebise gaadha. Karaatu ana siniin jedheera, jireenyatu ana siniin jedheera, dhugaatu ana siniin jedheera. Wanti Yesus siniin jedhe dhugaadha. Fudhachuun immoo iyyuu gahee keessaniidha. Gooftaan sin haa eebbisu. Adaraa keessan sheer walii gochuudhaaf ergaa kana namoota baay'ee biraan naaf ga'a. Karaan dhugaan Yesuusidha. Karaawwan biraa sobaa, karaa biraa barbaadaan oolina. Karaan tokkicha innis isa abbaa biraa ergame ilma Waaqayyoo Yesus Kiristoosidha. Shalom. Sheer godhaa, laayik godhaa, fooloo godhaatii namoota baay'ee biraan naaf ga'a. Namoonni baay'een Yesus Kiristoosin beekuudhaan dukkana keessaa gara ifa dinqisiisatti haa ba'anii, abaarsa keessaa gara eebbatti haa ba'anii, du'a keessaa gara jireenyatti haa darbanii. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa.